kabajamtoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Odeeffannoo ariifachiisaa amma biyyarraan nu ga'e isin biraan geenya turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jennaan. Odeeffannoo ariifachiisaa amma biyyarraan nu ga'e kan isin dhageessisu ana Muhee Callam. Kaaba Oromiyaa Walloo Kamisee keessatti magaalota adda addaa keessa liyyuu haylii poolisiin naannoo Amaaraatiif humna federaalaa dabalateen qeerroo keenyaa fi hojjettoota mootummaa qabanii adamsanii mana hidhaatti akka guuraa jiran maddeenni keenya nuuf gabaasan. Magaalonni ammaa keessaa qabaa jiran magaalaa Haxaayyeetiif Caffaaroobitiif naannaa ishii yommuu ta'u, sababbiin isaatiif bulchitoonni godina Kamiseedhaa eega walga'iidha Baardaar dhaqanii qondaaltota naannoo Amaaraa waliin walga'ii sanirratti marii godhan irratti marii sanirratti qondaaltonni mootummaa naannoo Amaaraa kan itti dhaadataa turan dhaadannoon isaanii keessaa muraasni yeroo gabaabaa keessatti godina Kamisee kanarratti uummata Amaaraa yoo nuti isinirratti muusna jechuun kan dhaadataa ture yommuu ta'u, dhaadannoo isaanii kana dalagaarra oolchatuuf ganama har'aadhaan magaalota adda addaa keessa deemanii qeerroo Oromootii fi hojjettoota mootummaa sabboonummaa qaban jedhanii shakkan qabanii mana hidhaatti akka guuraa jiran maddeenni keenya nuuf gabaasan. Maddeen keenya kun akka dhaamsanuuf dabarsanitti obboleeyyan keenya kallattii hunda jirtaniin akka of eeggannoo gootan jechuudhaan dhaamsa isaaniis dabarfatan. Akkasumatti abbootiin dhiiraatis qeerroon keenyaa fi hojjettoonni mootummaatii fi akkasumatti manguddootii fi qaarree osoo hin jedhin obboleeyyan keenya kallattii hundaan of eeggannoo akka gootanii shira deeman kana kallattiidhaan akka hubatan jechuudhaan dhaamsa dabarsatan. Akkasumatti obboleeyyan keenya biyya alaa jirtanis obboleeyyan keessan biyya keessaa wal quba qabaadhaati kallattii waan deemaa jiran kana akka hubatan jechuudhaan isinis akka nu quba qabaatanis jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.